simannaa abbaa keenya eebbifamoo Abuna Gabri'eel gaba Phaaphaasii biyya lallabaa waa lixaa kan ta'aniif geggeeffamaa jirudha. Baga geessanii atiiwwan Waaqayyoo eebbifamoo abbaan keenya mana kiristaanaa Faarisii Madaanalamitti ijaaramaa jiru eebbisuudhaaf gara mana kiristaanaa Faarisii Madaanalamitti deemaa jiru. Simannaa abbaa keenyaaf karaa taasifame uummanni kiristaanaa magaalaa Amboo akkasitti eebbifamoo abbaa keenya simatee jira. Baga geessanii baga gammadanii sitti jenna. Gammachuu guddaadhaan uummanni magaalaa Amboo ba'ee abbaa keenya Abuna Gabri'eelin simachuudhaan gara deemsa gara mana kiristaanaa eebbifamuutti taasisaa jira. Baga gammaddan baga geessan isinii jenna. Bakka hooggantoonni hojii gaggeessaa biyya lallabaa waa lixaa liqa hiriyaan keessis Sheekh Taammiruu akkasumas hojjettoonni mana kiristaanaa biyya lallabaa waa lixaa ta'an bakka argamanitti beektonni mana kiristaanaa bakka argamanitti simannaan abbaa keenya Abuna Gabri'eeliin taasifamee jira. Baga geessan baga gammaddan isinii jenna. Kufur terus non debisu